Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Jundi Tech arra settingi sadii kan namni hundi bilbila isaa irraa sirreessuu qabu isinii qabadhee dhufeen jira. Namoonni silkii screen touch fayyadamtan settingi sadii kan isin ammuma tana sirreeffachuu qabdanii isinitti hima. Settingi kana sirreeffachuun maaliif isin fayyada jennaan browseriin keessan akka saffisaan hojjetuu fi silkiin keessan hattootaan akka hin xalfamneef isin gargaara ammuma tana itti fayyadamuu qabdanii jechuudha. San dura garuu obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaala kana akkuma agartan kana subscribe gattukuu hin dagatina akkasuma like illee godhuu hin dagatina isiniin jecha amma gara barumsaa isin dabarsa. Tokkoffaa Chrome browseriin keessan interneeta humnaa ol akka hin fayyadamnee fi settingilee kana sirreeffachuudhaaf garam deemtanii gara Chrome browserii keessanii deemtanii Chrome browserii yeroo bantan tuqaa sadiitu jira gara gubbaa kana jechuudha. Tuqaa sadiin gara gubbaa jiru kana irratti click goona. San booda settingiitu jira jechuudha. Setting keessa seenna tuqaa sadiin kana keessa. Setting keessa seenna. Erga setting keessa seennee booda privacy and security ka jedhutu jira. Privacy and security ka jedhu kana keessa seenna. Erga privacy and security ka jedhu kana keessa seennee preload pages ka jedhutu jira jechuudha. Preload page ka jedhu kana irratti click goona jechuudha. Yeroo click goonu optionii sadii qaba. Tokkoffaan no preloading ka jedhu jira. Lammaffaan ammoo standard preloading ka jedhu jira. Sadaffaan ammoo extended preloading ka jedhu jira jechuudha. Kana keessa nuti marra godhuu qabna option jalqabaa kanarra godhachuu qabna. No preloading ka jedhu kanarra godhachuu qabna jechuudha. Kun maaliif isin fayyada jennaan Chromein keessan page isin hin ajajin akka hin banneef isin fayyada jechuudha. Page osoo isin hin ajajin page akka isin hin banneef isin fayyada. Kun ammoo saffisa silkii keessanii dabalaa jechuudha. Sababa kanaatiif no preloading ka jedhu kanarra godhachuu qabna jechuudha. Setting jalqabaa isa kana gara setting lammaffaatti deebina. Setting lammaffaa kun maaliif isin fayyada jennaan xiyyeeffannaan dhageeffachuu qabdan isa kana. Websaayitiin adda addaa odoo isin hin beekne akka isin track hin gooneef isin fayyada jechuudha setting lammaffaa kun. Gara setting kanaa deemuudhaaf maal gootanii if duuba deebitanii privacy and security ka jedhu if duuba deebitanii san boodarra third party cookies ka jedhutu jira. Third party cookies ka jedhu irratti click gootanii san booda option sadii nuuf fida. Option jalqaba allow third party cookies, option lammaffaa immoo block third party cookies, option sadaffaa block third party cookies ka jedhutu jira jechuudha. Option sadeen kana keessaa nuti option gara dhumaarra jiru block third party cookies ka jedhu kanarra godhachuu qabna jechuudha. Maaliif kanarra godhanna? Websaayitiileen adda addaa akka waan isin hojjetan isin duubaa isin hin laalleef isin fayyada jechuudha. Akkasumas websaayitoonni adda addaa beeksisoota adda addaa akka isin irratti gad hin deemneef isin fayyada. Beeksisi adda addaa isin irra gadhiisanii san booda silkiin keessan biizii isin duraa ta'a jechuudha. Setting kana jijjiirachuu qabna jechuudha. Settingiin inni lammadaa kana fakkaata. Amma gara settingii isa sadaffaatti isin dabarsaa jechuudha. Ammas if duubas deebitanii gara privacy and security gara jedhu kanatti if duubas deebitanii jechuudha. Yeroo if duubas deebitan gara gadiitti gadi buutanii maal argattanii safe browsing ka jedhu argattanii safe browsing ka jedhu kanarratti click goona jechuudha. Safe browsing ka jedhu kanatti yeroo click goonu option sadii arganna. Enhanced protection, ka lammaffaa standard protection, ka sadaffaa no protection ka jedhu arganna. Option sadeen keessaa nuti option jalqabaa kanarra godhachuu qabna jechuudha. Maaliif kanarra godhanna yoo jenne Chromein keessan websaayitoota hamaa ta'antu jira. Websaayitoota hamoo kana osoo isaan miidhaa isin irraan hin gahin Chromein keessan akka isin akeekkachiisuuf isin fayyada jechuudha. Chromein keessa yeroo isin websaayitoota irra click gootan websaayitiin san badaa yoo ta'e dursee isin akeekkachiisa. Websaayitiin kun badaadha waan ta'eef hin baninaa jee isin akeekkachiisa jechuudha. Akkasuma ammoo faayidaan inni lammaffaa maali? Silkiin keessan vaayirasii fi malweerii adda addaatu jira. Vaayirasootaa fi malweeroota adda addaa kana akka silkii keessanii weerarreef isin fayyada jechuudha. Kanaaf setting sadaffaa kana enhanced protection ka jedhu kanarratti click goona jechuudha. Egaa settingiin sadeeniin anarraan tana isiniif himuuf dhufe kana fakkaatu. Setting sadeen kana ammaan tana sirreeffachuu qabdan isiniin jecha. Android tippii adda addaa kana fakkaatan argachuudhaaf chaanaala kana subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jecha. Nagaan tura.